keessa nama baasaatti keessa eenyota maali kanaree anaduu kanan nagee sagal. Kan nyaatee fi kan baratee kufee hin kufuu jedhan. Amma waggaa 20 baradheera. Yeroon kun immoo yeroo inni itti nyaadhudha. Waggaa 20 nyaadhe immoo achi booddee gara hojii mootummaatti ramadamaa jechuudha. Kan nyaatee fi kan barate kufee kufudha. Obsimee lubbuu koo turreetu gooftaa eeggannaa gaafa guyyaan isaa ga'ee. Kuni biyya keenyatti in nyaatamaa natti maamee dhugaa mukkummaadhaan siddisa wayina fakkaata. Kan waraabudha. Kuni nyaatamaa kun tabbuuleedha maqaan isaa. Maqaan isaa asitti ba'aduunis jedhama. Biyya keenyatti garuu in nyaatamu ta'ee hin beeku. An akka homaa fooliis hin qabu garuu akka biyya keenyaatti siddisa okke. Karaa waraabuun dhabe natti dhufte dhugaa waaqayyo. Walii deetti silkii dhaggeeffachaa. Horii nyaata miti kana caffee keessatti marga lafa qeexamaa jiru jechuudha. Inni achi keessa faa marga faa keessa margaa horiitu nyaata biyya keenyatti. Hin beeku dhugaa. Mee namni beektan jiraattan? Namni beektan jiraattan naa barreessaa tura koomentii jalatti. Na dhageessaniitu akkattiin gurgurama jechuudha. Akkattiin gurgurama maal akka ta'e hin beeku dhugaa. Fooliin isaa marguma dhugaa. Fooliin isaa marguma garuu ani biyya keenyatti horii dheeda malee namatu fayyadamaa nagarre dhugaa. Baay'ee bullaa'ee jechuudha. Na sirriirratti inni kan nyaatee fi kan baratee kufee hin kufuu jedhan.
amma waggaa 20 baradheera. Yeroon kun immoo yeroo itti nyaadhudha. Waggaa 20 nyaadhe immoo achi booddee gara hojii mootummaatti ramadamaa jechuudha. Kan nyaatee fi kan barate kufee godha. Jettaan kanarraa kanatti